aananii nama beekuu irraa dhugaa jaan ta arganneef hamdii ta fuulduraatiif abdii nama jechisiisa wanni arraan tana daawwanne kun kanarra yoo harfii cabsinees yoo diriirsinees nurra laalina akka malee gammannee jirra ganamaan baalirraa baaneeti soofumar jirra soofumar kana keessa deemnee daawwannee waan takkaa hin argin hunda agarree waan nu dhageeme san ummata keenyaaf dabarsuu barbaanna dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namni biyya ifii waan isin fakkaatu hoggaa kanatti arge akka amantaa islaamaatti wanni isarra jiru dura edaan biyyi tun teenya edaan biyya kana qabna jee alhamdulillah jechuu qaba ogutak alhamdulillah rabbil alamin itti aansine wanni nuti daawwanne daawwin keenya kun wanni nama agarsiisu wanni nama dhageemsiisu jaalala biyyaati nama dabala namni biyyan jaalanne hin jiru biyyi harmee lama daajjaan harmee lamaffaati namni hundini jaalata jaalala biyyaa san dabalata namni bakka tana dhufe daran jaalala biyyaa qofa osoo hin ta'in itti gaafatamummaa isarra jiru namu khawaa hojjetu hojii hanga dur daran akka hojjetu khawaa hogganu hanga dur daran karaa sirriitiin akka hogganu akkasuma ammas khawaa baratus khanageenya biyyaa eegus khabarsiisus kabaratus khahojjetus kahojjechiisus cufti qixa sirriitiin akka hojjetu nama goosisa khana cufarra khaysin ajaa'ibsiisu daawwiin arraan tana daawwanne kun abdii biyya teenya edaan biyyi teenya biyya fuulduratti abdii gurguddaa qabdu waan jiru abdii ta arganneef hamdii ta fuulduraatiif abdii nama jechisiisa wanni arraan tana daawwanne kun kanaaf walumaa galatti ergaan gabaabduun dubbachuu fedhu hayyoota hedduu as jira biyyi fi oromoon hoggaa mahmaaktu keetu biyyi aananii nama beekuu irraa dhugaa jaan afaan gariitii waa'ee biyyaa hogguu ibsuu deeman biyyi gaaddisa jaan gaaddisni hoggaa namarra jiru hin beeku hoggaa namarra kute malee akka dheebotan malee mi'aa bishaaniin beekanii biyyaa bahan malee maalummaa biyya fiin beekanii jaansanitti jechuudha. Kanaaf dhuguma rabbiitti dhugaa dubbachuuf wanni onnee irraa dubbadhu wanni dhageemetaniin dubbachuu fedhu edaanuu biyya kanaa qabna edaan biyya tana fakkaatu qabna sila namni hundirra waliigala addunyaa tanarratti jaan hayyoonni wanni jaan qabeenyi qabeenyaa olii irra qaaliin qabeenyaa kan ilmi namaa qabaatu addunyaa tanarratti biyya jaan maaliif jennaan biyyi ruuheedha namni ruuhee hin qabne nama du'ee ciisu jechuudha namni biyya hin qabne atuu beeyte jechuudha kanaaf dhugumatti biyya teenya tana hagam akka isiin taate ni'imaa biyyi teenya bareedumina biyya teenya akkamitti akka bareedu hangam takka akka uumamaan waan biyyi biraan qabne akka isiin qabdu biyya biraa bar namni biraa dhagaa oowwa taa'u bar akka jannataatti ilaala namni biyya fi jechuudha kanaaf dhugumatti biyyi teenya jannata duniyaati yoo jaanni taate keessaa'u oromiyaan keessaa'u bakki arra jirru kun baalee roobeen keessaa'u soof umar waan gaafatanii qabdu jechuudha kanaaf dhaloota amma lafaa dhufaa dargaggoota akka kiyyaatiif wanii nan dhaamu maaliif dargaggummaa kiyya kanaa isin hin ta'in immoo dargaggoota lafaa dhufaaf wanii nan dhaamu barbaadu biyyi tun amaanaadha biyyi teenya amaanaadha ilaalcha bareedaa qabaachuuf qabna nageenya biyya teenyaa eeguu irratti jaarmee biyya teenyaa irratti ilaalcha bareedaa biyyaaf qabaachuu irratti jijjiirama biyya teenyaa irratti tokko ta'uu qabna siyaasni namni arra biyya bulchu boru biyyan bulchu yoo ta'e siyaasaa jijjiirama biyya bulchuu jijjiirama malee biyyin jijjiiramtu biyyin jijjiiramti haatiin jijjiiramtu silaa sirritti osoo hubatanii oromoon akka jettu haadhaa fi bishaan hamtuun qaban jaan kana jechuun osoo hamtuullee taate jechuudha ammoo biyyi teenya Itoophiyaanis keessaahuu Oromiyaan jannata lafa tanaati jannata rabbiin lafa tanarratti uume jechuun ni dandeema asumaanuu ergaaniin nama sagaleen teenyatuun bira jirtuuf dhaamuu barbaadu namni akhiraa yaadachuu fedhe goda dukkanaa jira keessatti akhiraa yaadatan as seenanii namni bareedumina daawwachuu fedhe bakka bareedinatti daawwatanii jira maatii keessan ilmaan keessan yeroo muraasaaf hanga utaalcharaachaa takka wanni kun eebbifamuudhaaf gaafa eebbifame anis asinna harkuu teessanii asirraa sagalee tiyyas dhaga'uu teessanii minbarrini asiitis isin hin dabrin daawwiin asiitis isin hin dabrin bakki tun bakka dhufanii itti raahaa godhanii bakka koompitara sammuu kana refresh itti godhan refresh bar mobaayilii nu guyyaa walit dhaabee guyyaa meeqa gudalage yoo dhaamsanii deebisan nashaaxaan addunyaarra deebi'ee dalagaami nu amma boru laal isiniina boruurraa jalqabee hujii akka addaatti hojjechuu teenya kanaaf vaayirasiin asitti dhuma jechaadha asitti miilaan irra deemnee ubara dhumuu qofaa miti reef kasaa miilaa irra deemnee kanaaf bakki tun dhuguma rabbiitti biyyi maalummaa biyya teenyaa bakka nama agarsiiftu bareedumina biyya teenyaa
وما خنا ربي نخن نما سد في أسد داوتيتو أركوتا أدرا بي أمانة سنرت هاتاتو سنين جنة واني بيجي أنجرتو بي في جالتشون دركما بي في تفدابتشون دركما خوابي خص بيكم سساتين خهم نقبو سمنا ساتين خراون دواي بيارت كرماتني سنين جا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة واني جنو درس بك كرر أفوني قدنا ربي اللي بكأتي أرجن وما إسالي بكأتي أرجن بكأ تفكره الدو الرافع تشون دندام لقى جيتي لقى باتي غار قبا ديمتي بكأ قرتي ولوكو كيسا باتي كقلقا في فردا في قبابا في إيران هندو كيسا بهو اتي أرجتو كنافكما أسي جدامي يا ربي جدي يرو قبابا كيستي هم بنما يرو قبابا كيستي ورّا درس قافة إيبي فمن بودا درس الأفر ربنا وتاسسه دفنه كنج على كيس ديمني لالي وان أرجني كهدو إساهي نم نجرة همان سوف مرين إبسون إندندام فوتون سوف مرين إبسون إندندام دفتيتو إبسون سيدبا يجو كيس ديمتيتو لالتي همونو يو سيدبا ما بالو كامو يو فتور لالتي هقم تكره بطان سن دامسا كناف hundi keessanu uumama rabbi illee ilaaluuf bashannanuuf waan hundaafuu waan ni bakki kun toluufi gurra keessan hooqata gurra keessan gara baale gurra keessan ammoo gara soofumar gochaa eeggadha guyyaa gabaabaa keessa ni eebbifama guyyaa gabaabaa keessa dhuftanii akka gaarii argitan jenna kanaafuu rabbi nu hundayyuu بل إننا نسيت ولدتنا هذه بسجدة والسلام عليكم ورحمة الله. بودن هنا سنتين إبفنا ونطو إبفا. إيه هاسرة ونانجلني إبا بودا هندفنا سنتين إبا يو أسمت إبفني إبا إساء الرتي أسيت ولا هارجنو جيان إبا قافة إبسميت أجند ولي دبرسنا وامشي سنوندا نيدك أباجد.